rakkina adda addaa keessa galan hin argitan. Akeekkachiisa duwwaa argitu ergaa warra Ibraawii macaafa Ibrootaa kanarraa. Boqonnaa 12 lakkoofsa 4 irratti gaafa argitan maal jedha? Haga du'aatti cubbuu wajji wallaansoo ganaa waliin qabne. Haga du'aatti. Hin duune isin jechuu isaati. Hin duune lubbuu wanni isin gaafatu ganaan dhumne. Dhiiga keessa wanni gadi naqu dhufne dhufuuf deemaa jira. Waa'ee amantaa keessanii keessa rakkina keessa isin galchu dhufuuf deemaa jira. Kana laala jedhee warra amantoota kanatti akka dubbatu argitu. Walumaa galagaa ergaa warra Ibrootaa kun dubbii guddaa akka of keessaa qabu waa'ee Kiristoos. Asirratti wanna tokko dubbachuun baay'ee barbaachisaa kan ta'e yeroo baay'ee yeroo dubbannu ergamtoonni nuuf akka barbaachisu yaada dubbata namni yeroo ergamtoonni waaqayyo. Ergamtoonni bara kanaan nu barbaachisaa miti. Macaafi qulqulluun kakuun haaraan kanan dubbatu. Kakuu moofatu dubbata. Macaafi kakuun haaraan hin dubbatu keessa hin jiru jechuu koo miti. Gooftaan keenya yeroo dhalatu akkamitti maaramitti malaakonni dhufanii akka dubbatan achi keessaa argitu. Seenaan kuni garuu seenaan kakuu haaraa keessa jiru kuni garuu ergamoota yookaan warra malaak jedhaman kanaan akka eegamu nuuf akka ergaman nuuf waaqa gidduu akka isaan jira macaafa qulqulluun hin barsiisu. Ergaa warra Ibrootaa kun keessattuu inni mataansaa ergamaa keenya, liqa malaakii keenya, priistii keenya, inni mataansaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf Kiristoos nuuf waa hundumayyuu fuuldura bu'aa keenya, fakkeenya keenya, priistii keenya, liqa malaakii keenya, malaaka keenya, mul'ata keenya, waa hunda keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf inni nu bira jira namoonni gara biraa nu barbaachisu hin jiru jechuu isaati. Egaa jechi teekstiin amma dubbise kuni maal akka jechuu ta'e waan tokko isinitti haa dubbadhu. Maaliif hafuuraan guddachuun barbaachisaa akka ta'ee fi maal jechuu akka ta'e hiikkaa yaada kanaa isinitti haa dubbadhu. Egaa akkuma asirraa argitan isin aannan dhugdu daa'ima. Nyaata jabaa nyaachuun barre. Barumsa isa jalqabaa isa jalqaba dhageessan sanirra jirtu jedhee warra kanatti dubbachaa jira. Maal jechuudha yaadni kun gaafa jettanii yaadicha ruutii jechoota kanaa yaada kanaa ergaa warra barreeffameef kana dubatti deemtanii yaada isaa sirriitti qayyabattanii argitan warra maal ta'an ta'uu isaaniitti maa jira warra dhaabatan stagnation jedhan kana warra dhaabatan fuulduratti deemuu warra dadhaban jechuu isaati yaadni kun. Isa duwwaa otoo hin ta'in warra amantaa isaanii neglect godhan amantaa isaanii warra dhiisuudhaaf yaadaa jiran. Amantaadhaan guddachuu dhabuun jechuu kooti. Hiikaa amantaadhaan guddachuu dhabuun dubbachaa jira. Warra hudhaman jechuudha. Warra choogd ta'an. Amantaan guddachuu dhabuu jechuun yaada addunyaa kanaa laaluudhaan hudhamu jechuudha. Choogd ta'u namni choogd ta'e yookaan hudhame hin du'a. Rakkina keessa seena. Amantaadhaan hin guddanne taanaan hundayyuu amantaa keenya yookaan amantaa namni keessa jiru dhiisaa deemuunsaa gara duubatti deemuunsaa waan jiru waan beekamaa. Kanaaf gaafa argitan guddachuu dhabuu jechuun bakka tokkotti istaa godhanii dhaabachuu, amantaa ofii dhiisuuf yaaduu, hudhamuu, waa'ee addunyaa laalanii waa'ee waaqaa dhiisuu jechuu akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Jechi kun kana dubbachuu isaati. Ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa 3:17 haga 18 gaafa argitanii ajaja kennuu isaa argitu kana. Waaqayyoon hafuuraan guddachuu keenya ajaja kennuu isaa argitu. Oppoziitiin amma waan nama dubbadhe kanaati jechi ergaan amma Phexros kun asirratti gaafa argitan. Maal jedha? Barumsa dogoggoraatiin karaa waaqayyoon sinii kaane kanarra harkifamtanii akka hin kufne of eegaa. Akka hin hudhamne, akka amantaa keessan hin ganne, akka addunyaa laaltanii waaqayyoon hin ganne of eegaa jechuu isaati. Kanaaf maal godhaa lakkoofsa 18? Ayyaana waaqayyootiin guddadhaa ajaja kenna. Dubbii waaqayyoo ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf yaadni kun kana jechuu isaati asirraa gaafa teessanii ilaaltani. Giddugaleessi yaada kanaa akkuma nama dubbachaa ture guddachuu waaqayyo fakkaachuu isatti yaada waaqayyoo keessa jiraachuudha. Aannan maal bakka waa jiraas keessatti aannan kaaseera waan ta'eef isin warra aannan dhugdanii jedha. Warri kun immoo isin warra nyaata jabaa nyaattan nyaata soolidii ta'e warra nyaattan jedha. Aannan maal bakka waa jiraas irratti kaasa. Maaliif lakkoofsa tokko gaafa laaltan lakkoofsa lama kana gaafa laaltan isin warra aannan hin jiraattan fakkaattu. Warra aannan hin jiraattan jedhee dubbata warra jalqaba isaanitti dubbatu kana. Isin yeroo kana barsiisota ta'uu kan maltan turtani. Amma garuu dubbii waaqayyoo isa gaarii jalqabaa iyyuu nama hiikee isin barsiisu barbaachise.
qooda nyaata jabaa nyaachus warra aannan dhugdan aannan hin jiraattu isinii. Isin warra aannan hin jiraattaniidha. Fakkeenya aannan hin jiraachuu kun egaa gaafa laaltan maal bakka bu'a gaafa jettani barumsa isa jalqaba faawundeeshinii barumsa isa jalqaba irratti baranne yeroo fayyinu jechuudha. Yeroo gooftaa beeknu. Waa'ee cubbuu fi qalbii diddiirrannaa gooftaa beekuu achirratti istaakii gootanii jirtu achirra jirtu. Isa jalqabaarra jirtu. Isa jalqaba faawundeeshinii barumsa jalqabaa doktiriin isa jalqabaarra jirtu. Achirraan guddanne bakka isin barbaachisu hin geenye daa'imummaadhaan jirtu. Aannan kan bakka bu'u warra hin guddanne faawundeeshinii barumsa isa jalqabaa isa fayyina keenyaa isa waa'ee qalbii diddiirrannaa cubburraa qalbii diddiirrachuu faawundeeshinii sanirra jirtu jechuu isaati. Warra aannan dhugan kana akkaataa kanaan kaa'eera. Fakkeenya kaa'aa jira. Nyaanni jabaan immoo kan solid food bakka kan bu'u warra guddatan advanced warra theological deebzii waa'ee macaafa qulqulluu kan beekan. Beekuu duwwaa otoo hin ta'in jireenyi isaaniillee qulqullina waaqa fuulduratti kan kana fakkaate jechuu isaati. Isinii jedha lakkoofsa isa 14 irratti gaafa argitan nyaanni jabaan garuu kan warra gahaniiti. Warra gahanii jechuudha warri kun. Warra gahan jechuun warra theologically waan baay'ee beekan, waa'ee Kiristoos beekan, beekuu duwwaa otoo hin ta'in warri kun immoo sammuun isaanii hojiidhaan itti bare waan ta'eef bilaa beekuu duwwaa otoo hin ta'in sammuun itti bare waan ta'eef hamaaf gaarii gargar beeksanii warra beekan. Bara kana hamaa fi gaarii gargar beekuu baay'ee rakkina guddaadha miti. Kanaaf hamaa fi gaarii warra gargar baasanii beekan jechuu isaati. Hamaaf gaarii warra gargar baasanii beekan. Warri guddatan, warri foon nyaatan, warri nyaata jabaa nyaatan, warra gaariif gadhee addaan baasanii beekan. Cubbuuf qulqullummaa addaan baasanii beekan. Kan nama barsiisan, kan ittiin jiraatan, waa'ee Kiristoos kan beekan, amantaa isaanii difeendi gochuu warra danda'an, nama fuulduratti, waaqa fuulduratti, cubbuu fuulduratti, addunyaa fuulduratti waa'ee waaqaa dubbachuu, jiraachuu warra danda'an. Warra akkasii warra guddatan. Yeroo hunda'uu ta'anii waan durii dan ta'anii. Amma gaa fakkeenya gaarii dubbachuudhaaf American Pediatric Association yookaan immoo warra daa'imman pediatric warri ta'an kun association jira biyya kana doktoroonni kana. Yeroo hundayyuu maal jedhu maanuwaaliin isaanii gaayidaansiin isaanii daa'imni tokko dhalatee haga ji'a ja'a aannan harma haadhaa malee nyaata soolidii ta'e nyaachuu irra hin jiraatu. Waggaa ji'a ja'a booda garuu nyaachuu danda'uu qabaa jedha. Ilaalaa haga ji'a ja'a nyaachuu qaba dhuguu qaba aannan haadhaa duwwaadhaan jiraachuu qaba. Ji'a ja'a booda garuu nyaata dabalataa additional food jennu kana nyaachuu qaba jechuudha. Hoo nyaachuu baate hoo maal ta'a? Rakkataa ta'a jechuudha. Dhibamaa ta'a jechuudha. Treatmentii biraa isa barbaachisaa jechuudha. Faarzer waan biraa irratti hojjetamuu qabaa jechuudha. Kana warra kana gaafa laaltanii maal jechaa jiru guddachuun ji'a ja'a booda daa'imni kun karaa hundumaan guddachuun uumama dirqama namummaa isaati. Kana yoo ta'u baate rakkoo gara biraa jira jechuudha. Hafuuraanis gaafa laalle erga dubbii waaqayyoo beekne, erga guddanne, erga qalbii diddiirranne, erga Kiristoositti amannee maal ta'uu qabna? Guddachuu qabna jechuudha. Guddachuun ajaja akka ta'e asirraa argitu jechuudha. Macaafa qulqulluu keenya keessa gaafa argitan, macaafa Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 21 gaafa argitan, gaarii warra godhaniif gadhee warra godhan wal bira qabee kaa'ama macaafni kun jecha gabaabaadhaan. Gaarii godhuun gadhee mo'aa malee gadheen hin mo'amina. Kifuun mamalkaa'ama ashannif injii bakkifu hin mo'amin jechuusaati. Kanaaf yeroo laaltan nama gaariif gadhee addaan baafnee beeknu taanaa jechuudha yeroo guddan. Amma hin beeknu waan ta'eef waldaa kiristaanaa keessatti amma rakkoo hin qabnu, feelooshipii kiristaanaa, meereejii keenya keessa rakkoo hin jiru maali? Kamtu gaariidha, kamtu gareedha addaan baafnee hin beeknu. Maaliif hin beeknu? Hin guddanne waan ta'eef, faawundeeshinaal barumsa faawundeeshinii irra jirra waan ta'eef gaariif gadhee addaan baafnee hin beeknu. Wanni beeknuu jiraate maali? Kun cubbuudha, kun dogoggora, kun akkas jechuu dandeenya dubbii duwwaa. Jireenyi keenya usan fakkaanne. Isa duwwaa otoo hin ta'in gadi fageenya jireenya keenyaa maali? Fayyinni keenya gaarummaa waaqayyoo maali? Bari dhufaatiin Kiristoos akkamitti eega? Kiristoos yeroo dhufu maaltu ta'a? Fayyinni keenya eessarraayi? Akkamitti fayyine? Gatiin nu bahe maali? Dhiigni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hagami? Jireenya keenya irratti impaaktii inni fide, geeddarumsi inni fide maali?
waldaa kiristaanaa keessatti nurraa eegamu maali? Egaa as barumsa kana keessatti yeroon dubbadhu akkuma yeroo hundayyuu jedhu of laalu, waldaa keenya laalu, community kiristaanaa universal bakka hunda jiru social media irratti ol baanee waan dubbannu ofillee evaluate gochuun of laaluun waan dubbachaa oollu eessa akka jiru daa'ima moo nu nama waa barateedha. Guddanne moo ijoollummaan jirra jennee akka olaalu baay'ee barbaachisaa akka ta'e isinitti dubbachuun barbaada. Kanaaf hojiin keenya mataan isaa maal akka fakkaatu arguun baay'ee barbaachisaadha. Maal hojjenna? Practicing keenya kiristaanaan keenya akkanumaan hojii fooniiti moo hojii akkanumaan amantaa fakkaatu wayiiti moo dhuguma jireenya keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galataaf kan dhiyeessudha. Maachuriitii qabaa wanni nu goonu kuni. Walitti aansinee goonaa konsiinsensii qabaa wanni goonu kuni. Har'a goonee boruu dhiibna moo har'a gammannee boruu boonya moo ganama kolfinee galgala gaddina moo har'a waaqa tajaajilee boruu ganna moo wanni goonu kun hundumtuu itti fufee ayyaana waaqayyootiin deemaa jira kan jedhudha mataasaa barbaachisaa. Fakkeenyaaf gaafa ergaa Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 3:7 argitan ijoollee koo eenyuun dogoggoraan akkasiin hin dogoggorsine of eeggadhaa. Namni qulqullummaa godhu yeroo hundayyuu qulqullummaa keessa jiraata. Inni qulqulluudha jedhee warra fuulduratti argaa ture kana isaaniif ergaa Yohaannis barreesse arguusaa argitu. Kanaaf guddachuun training require godha. Wanna keessa darbinu bu'aacee baay'ee require godha. Bu'aaceen keenya guddina keenya nu tajaajila nu gargaara jechuusaa. Kanaaf guddachuudhaaf wanni keessa baanu jirra. Waaqayyoon isarratti nu gargaara. Waaqayyoon isa keessatti nu jabeessa. Ayyaanni waaqayyoo kana keessatti nu gargaara jechuusaa. Kanaaf namummaa keenya immoo guddanna miti waaqayyootu nu gargaara. Yeroo tokko tokko bara kana emotional intelligence jedhamu bara kana haasaa baay'eetu jira. Emotional intelligence jecha hawaasummaa yookaan saayinsii waan adda addaa addunyaa kana keessa jira. Macaafa qulqulluun keenya kanaa oli. Emotionii keenya duwwaa otoo hin ta'in, emotional intelligence keenya otoo hin ta'in, totality maalummaa keenya waaqayyo fuulduratti akkatti guddannu macaafa qulqulluun nutti himanu. Nama sanii oliitu. Nuyi takkumaan akkamitti akka of binnu maalummaa keenya duwwaa kan barru otoo hin ta'in, kan barsiifnu ta'uu qabna. Kan jiraatu duwwaa otoo hin ta'in, jiraachuufaan treeningii kennu ta'uu qabna. Macaafa qulqulluun keenya maal jedha? Ergaa Ximootewoos isa lammataa boqonnaa 1:7 gaafa laaltan waaqayyoon hafuurri nuu kenne maali? Hafuura jaalalaa, hafuura obbituu nuu kenne malee hafuura sodaa nuu hin kennine. Kanaaf human intelligence yookaan emotional intelligence waa'ee kanaa miti. Ergaa Galaatiyaa boqonnaa 5:22-23 gaafa laaltan namni waaqayyoo obbitu akkamitti akka jiraatu waaqa fuulduratti firee hafuura qulqulluu yookaan jireeta akkamitti akka waaqa gammachiisuun jiraatu achirraa barra malee waa'ee humanii lafa kanarra jiru haasofna akka hin taane hubachuun barbaachisaa akka ta'e dubbachuun barbaada. Egaa asirratti dubbii guddaan tokko maali? Maaliif hafuura guddachuun dadhabne kan jedhu dubbachuun baay'ee barbaachisaa ta'e. Maaliif guddachuu dadhabne? Sababni isaa maali? Yeroo baay'ee gaafiin kun sammuu keenya keessa jiraachuu qaba jedhee yaada saba waaqayyo. Warri kana dhaggeeffattan obboleeyyoon koo waaqayyo waan darbeef nu nadabu gara fuulduraa garuu nu jabeessuuf akka guddannu ergaa kana yaada kana ganama gorsa godhee gara jireenya keessanii fide. Yeroo dhaggeeffattan kanatti ergaan kun jireenya keessaniif ergaan kun ergaa wangeelaa ta'e jireenya keessatti garaagarummaa fiduudha waaqayyo waan dubbachaa jiru ta'uusaa akka hubattan barbaada. Namaaf miti yeroo baay'ee ergaa namaaf dhaggeeffanna. Nuuf siif obboleessa koo obboleettii koo saba waldaa kanaaf saba kanaaf waaqayyo dubbachaa jira jechuudha. Maaliif hafuuraan guddachuu dadhabne? Sababa tokko tokko isinitti haa dubbadhu. Tokkoffaa dubbii waaqayyo isa sirrii ta'e barachuu dhabuurraa hafuuraan guddachuu kan dadhabne bara kana. Dubbii waaqayyo isa sirrii ta'e, isa qajeelloo ta'e, isa saawundii ta'e, isa nama jijjiiru barachuu dhabuu keenya. Egaa akkuma dura dubbadhu namni nyaata gaarii nyaanne dhibee adda addaatti isa qaba. Nutriishinii gaarii namni hin qabne, nyaata sirrii namni nyaanne maal ta'a? Dhibamaa ta'a. Dhibee adda addaatiif saaxilama. Nuyi amma nyaata gaarii hin qabnu. Harka keenyarra kan jiru wangeela ta'ee nyaata gaarii ta'e otoo jiru nyaata kana nyaachaa hin jiru.